Oromoon duudhaa isaa gabbifatee misooma waloo waliin geggeeffata. Walutubun rakkoo waloo waliin qolata. Kunis beekumsa xobboo Oromoo ganamaa irraa madde. Bu'aa bayii jireenyaa keessatti yeroo bal'inaa fi rakkinaa wal suphuun rakkoo waloo fi walutuba. Hojiin tajaajila lammummaa duudhaa wal gargaarsaa Oromoon gabbifatee humnaa fi qabeenya qabuun walutubaa har'a gahuun dhaloota dhaalchisuu fi qaqqabeedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa ganamaa kana egeree dhaalchisuu fi bara 2011 labsiin deggeree kenni tajaajila lammummaa hojiirra akka oolu ifaatti labseera. Akka naannoo Oromiyaatitti caffeedhaan murtaa'ee eega labsamee hojiitti galamee waggaa 6 hanga 7 gidduu kana ta'a bara 2011dha. Caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin murtaa'ee kenni tajaajila lammummaa ajandaa qaama kamiitu ta'ee hawaasni keenya hundi sadarkaadhaan jiru saalaan osoo waliin qoodiin sabaan osoo waliin qoodiin amantaadhaan osoo waliin qoodiin dhimma tajaajila lammummaa irratti tokkummaa isaa cimsee aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kan wal gargaarsaa aadaa durii sanatti deebinee uummanni keenya wal tumsuu qaba, wal gargaaruu qaba, wal bira dhaabbachuu qaba jechuudhaan labsamee hojiitti galamee hojii gurguddaan hojjetamaa tureera. Qooda fudhattoota labsii kana adda durummaan hojiirra oolchaa jiran keessaa biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa isa tokkodha. Biirichis labsiin booda rakkoowwan hawaas dinagdee kenna tajaajila lammummaan furuun dubartoota harka qalleeyyii fi daa'imman giddu galeessa taasifachuun hojii hojjetameen bu'aa gaariin argamuu danda'eera. Rakkoo hawaasa keenyaa bu'uura godhachuudhaan maal irratti yoo xiyyeeffannee hojjenne rakkoo hawaasa keenyaa kana kan jedhe sana jedhameen adda ba'ee keessattuu rakkoo mana jireenyaa hawaasa keenyaa haadholii keenyaa abboolii keenyaa maanguddoota keenyaa hiikuudhaaf jedhamee hojiiwwan adda ba'an keessattuu akka rakkootitti wanti ilaalamaa ture tokko mana harka qalleeyyiiti. Inni biraa meeshaa barnootaa deeggarsa daa'immaniif gochuudha jechuudha. Kunis daa'imman keenya sababa rakkoo meeshaa barnootaatiin mana barnootaa irraa hafuun qaban kan jedhuun rakkoo hawaasa keenyaa keessatti adda ba'amee kaataalaadhaan yookiin kenna tajaajila lammummaadhaan hojjetameetoo rakkoo kana hiikuudhaaf karoorfameeti kan itti galame. Dabalataanis hawwoleen keenya hawaasni keenya bal'aanis rakkoo adda addaa ba'aa adda addaatiif akka saaxilamne dugda harmeerraa gara dugda harreetitti jechuudhaan gaarii fardaa, gaarii harree, gaarii harkaa kanneenis itti dabalame deeggarsi namoomaa hoolaa, re'ee, lukkuu, loon sanyii fooyya'aa, loon aannanii sadarkaadhaan haala qabatamaa fi potenshaala sadarkaadhaan jiru ilaalamee adda ba'ee hundaa ol keessattuu akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniititti immoo kenna tajaajila lammummaatiin rakkoo dubartootaa maal hiikna, rakkoo daa'imman kan keenya maal furuu dandeenya kan jedhu sana karaa giddu galeessa godhateen karoorfameeti kan hojjetamaa ture. Baraa gara baraatitti fooyya'insa agarsiisaa, guddachaa, bal'achaa, dabalaa kan dhufe ta'uusaa hagasuma immoo rakkoo hawaasa keenyaas kan hiikaa dhufe ta'uusaa kan sirriitti itti adda baafanneedha waan ta'eef akkaatuma karoorfameen karoorri kan keenya hiixataas ta'u bara baraan kan karoorfame olitti hojjetamee rakkoon hawaasa keenyaa hiikkatee jira jechuu hin dandeenya jechuudha iddoo baay'eetti. Hojiin harmee fi gaaddisa tolchanii eebba fudhachuu hojjetames bara baraan dabalaa dhufeera. Harmeef mana ijaarree eebbaa fudhannu jennee gaafa jalqabnu waggaa tokkotti mana 23 hojjetamee ture jechuudha. Amma sanirraa ka'amee bara kana ijaarsa haaraa fi suphaadhaan mana 156 ijaaruuf karoorfamee hanga ammaatitti sosochii ji'a gannaa kana keessa waxabajjii dabalatee geggeeffameen fulbaana kanaatitti manni haaraan kan jalqabame jechuudha. Kan jalqabame 50,902 kan immoo ijaaramee xumurame 21,715 jechuudha. Suphaan irsi wal qabatee manni iddootti jijjigetti immoo suphaa qofaan iddoo hojjechuuf qabannetti 156 kana keessaa hanga ammaatitti raawwii jiruun mana 57,711 ta'u suphuun jalqabamee jira. Kana keessaa manni 19,881 suphaan isaas xumuramee haadholiin keenya ayyaana sababeeffachuudhaan mana haaraatitti miira haaraadhaan gammachuudhaan akka itti galan kan taasifame ta'uusaa
kan itti ilaalledha. Hojii guddaa sosochii guddaa gaggeeffameen hojjetamee bu'aa guddaan kan irraa argamaa jiru ta'uusaa. Harmee fi harka qalleeyyoonni hedduun gaaddisii tolfameef irraa fayyadamoo ta'aniiru. Mana xiqqashoo ta'an keechan tureeyyuu mana diigame san cinaa natti dhimmistiichu. Natti dhimmisti baqa mucaa kiyya ol diigsatanan ofii kiyyaa miila jala taa'e yaa rabbi kana keessa na agartaa hin jedhe. Odoo hoggaan guutiin birraa sammanni naa diigame baqa. Kan rakkoo biraatirra manni baqa kana keessa akkamitti jiraadha akkamitti keessa ba'a kan jedhu ustiin kiyya dhugaa natti fakkaatu. Maatii kanaa wajjin baay'ee rakkachaa ture. Maatiin kun anaaf abbaa warra kiyyaa malee ijoolleen nama 6 anaa waliin naaf isaa waliin nama 9 nama 9 kana wajjin akkana jiraan ofii fayyaan qabu waan akka dalagee tiniin hojjedhee tiniin maatii kana guddisuu hin dandeenye. Rakkoo hamtuu keessa turre. Achi sharaa godhadhee taa'aa ture. Rakkachaa ture baay'ee tokko. Barreen gaddaan irratti dhimmisaan irratti kufaa bu'aatan isaanu cabbiin wakka malee roobee hoona laaluu dhufan gandi warrumtasiitu. Manni irratti jigeet dhimmisaa ture dhimmisaa ture girgiddaanis irratti jigaa ture na rakkattuudhaas dhibamtuudhaas homaan qabus akkanumatti wanno jedhu. Dhibeen ija miila na qabee. Ulin jedhu danda'een ejjedhuu danda'een laalladhu kana nan rakkadhe mana kiraa keessa mana kiraa keessatti rakkanna kiraa ormaa keessatti. Manni kun nuun ijaaramin kiraa baay'ee turre yoo arginu hin kanfallaa yoo dhabnu keessaa gabbaa jedha abbaan qabeenya hunda seenna sana odoo argu. Duraani waggaa 25 ta'a iddoo sanatti arra baatanii boruu baatanii yaaddoo keessa turre. Manumalee fooyyessuu hin dandeenye. Iyyachaa turre haga godinaa dirasii deemannee. Manni jalaa jigee ture baay'ee dhiphataa rakkataa turreeyyuu ijoollee qabnu maatiin 6 manni baay'ee jigeetiin isa keessa rakkataa jiraataa turre. Kadiigamee jedhetti roobaan lolaa roobaatiin na jalaa jige. Lolaan yaa'ee lolaan mana nu jalaa jisse shintibeetii illee jisse kushiinaa illee jige baay'ee rakkan. Diiganii maal godhuuf hin jedhe baqa. Diiganii maal godhuuf dhugaa natti fakkaanne dhugaa natti fakkaanne. Innaa rabbi bichaa nama yaadata. Amma kinoo qarqarsuma ummataatiin kunillee immoo amma asitti qorqorroo akka duraa badhetti qorri nyaataa ture jedhanii biyyi bakka 2,000, 5,000, 6,000 walitti daddarbanii akkaawuntii godhadhu jedhanii bakka kana kinoo ijaaradhee kinoo amma keessa jira. Amma gammachuun na dhagama maal godhare amma gammachuu yoo duraa fatanaadha garuu obsee amma kana argachuutti amma gammachuun na dhagama maal godhare. Kana keessan jiraadhayyuu amma immoo mana haaraa keessatti buna koo danfisadhee gammadee qaammee taqabbala bara addisii taqabbala bara haaraa jedhe. Bukkeenyi narratti roobu mana narratti jiga jedhee nassaabu achi keessaa ba'ee jira. Achi keessaa ba'ee kun mana kana fakkaatu keessan jira. Galata Rabbi waaqni isaanii haa tolu isaaniifis. Mannis gaa wal faanaan hin xumuramne garuu naa jamma hojjetameeyyuu. Warra kana qarqaares mootummaa keenyallee ilmoo isaatillee abarra kun jedha. Wanna biraati muti. Isa bichaa muti ilmoon isaa kan eebbifamte haa taatu. Barcuma isaanii ammallee oliin haa deemu mootummaan keenya haa guddatu haa barakatu homuu isan argine homuu isan tuqini. Haa jiraatu mootummaanis warri dhufeetoo nu laalus hidimee isaanii haa kennu Rabbi maqaa isaan dhufanii nu laalaniifuu amma kana eegne. Maaltu nu arga silaas keessatti mana kiraa keessatti seenyuun nu arga. Mana kana ijaaranii nu kennuun isaanii gammachuu adhallee kunoo gammachuu irratti deeggara nu fidanii nu afoo dhaabatanii immi dubartoota nu afoo dhaabatanii rakkataa kenna hin to'annaa rakkataa kenna hin laalla jedhanii rakkoo nu baasanii duuboon isaanii hin rakkatini mootummaa kanallee Rabbi argaa irraa haa bulchu. Wanni sun arratti mootummaan keenya galatoomu xumura nu argate. Furmaata arganne jechaadha. Furmaata arganne mana akkana kana ijaaree nu kennuun isaa baay'ee guddaa galateeffanna. Galata guddaadha. Gammachuu baay'ee qabna nu. Galanni isaa ga'u waaqni isaanis waaqni kanarratti isaan haa bulchu. Baay'uma tokko nu qarqaaranii erga isaan asitti nu galchan as yaadillee hin qabnu ijoollee teenya.
wanna yaadnus hin qabnu maatuma keenya wajjin hojjumaan sabasabamnee ta'e. Manni ijaarame mana kunu mana dhakaa kana fakkaatu mana luukii 33 mana badhaa gwaadaaf saaloonii qabu kan mana guddaa nu ijaaraniiran dhakaan jechuun baay'ee nama gammachiisa baay'ee nu gargaaraniirani. Mana bareeda naa ijaaran mana bulokkeettiin kun akkuma argitan kan baay'ee gammadeera. Utuu nu qaabane nu ijaaranii mana ijaaranii bataam kan ol ijaaranii amma baay'ee gammaneera. Kenna tajaajila lammummaatiin kanaan dura rakkoowwan hamaan turee jira jechuudha. Keessattuu harka qalleeyyii kan ta'an dubartoota hedduu kutaa magaalaa kana keessa kan jiranii manguddootaan walqabatee kutaa magaalaa kana keessa kan jiranii dabalataanis immoo dubartoota dhukkuba HIVtiin qabaman hedduun isaanii jiranii. Bara kana xiyyeeffannaa guddaatti kennuudhaan hojii kennaa tajaajila lammummaatiin keessattuu rakkoo mana jireenyaatiin walqabatee kana furuun danda'uu qabna jennee irratti karoorfannee bara kana mana gara 50 ta'an haaraa ijaarree namoota mana barbaadaniif namoota harka qalleeyyii ta'aniif namoota dhukkuba HIVtiin miidhamaniif dabarsinee kennuudhaaf jalqabnee jirra ijaaraa jirra. Mana harka qalleeyyii ijaaruutiin hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Suphaa manaatiin hojiiwwan tajaajila lammummaa mana harka qalleeyyii ijaaruun kan wal qabatu karoorri nuu kenname bara kana 11 waliigala garuu naannoo 27 kan ta'u karoora keenya hidhachineeti kan ture waan ta'eef kana keessa naannoo mana 18 qabataman kan itti galchine jechuudha. Akka naannoo Oromiyaattis barattoonni harka qalleeyyiin barnootaan ala akka hin taanee fi deeggarsi meeshaalee barnootaa barattoota miliyoona 6.6 taasifameera. Hojiin lammataa hojii arjooma yookaan immoo kennaa meeshaa barnootaati. Meeshaa barnootaa wajjinis wal qabatee baroottan darbanis hojii hojjetamee hawaasni keenya daa'imman isaa haadholiin keenya daa'imman isaanii mana barnootaa irraa sababa meeshaa dhabuutiin akka nafne daa'imman maatii harka qalleeyyii ta'an adda baasnee meeshaan barnootaa bitamee sadarkaadhaan akka arjoomamu taasifamaa ture jira. Kanaanis bara kana bal'aasatti deemnee jirra jechuudha. Karoorri keenya miliyoona 4.7dha. Barattoota miliyoona 4.7 deeggaruudha jechuudha. Kana keessaa hanga ammaatitti barattoota miliyoona 4.6 ol kan ta'u deeggaramanii meeshaan barnootaa harka qaqqabee gara mana barnootaa akka ergaman kan taasisne ta'uusaa kana keessatti keessattuu hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru kan qabus kan hin qabnes jechuudha. Waan qaburraa wal bira dhaabbatee wal deeggaree meeshaa barnootaa arjoomee barataa keenya bira waan dhaabbateef anis carraa kanaan galatoomaa jecha aadaa ta'ee dhimmi kun itti fufiinsaanis keessattuu hojii hojjennu keessatti cabiinsa barnootaa fooyyessuu keessatti ga'een hunda keenyaa olaanaadha waan ta'eef hundi keenya tumsa barbaachisu goonee meeshaa barnootaa bituu qofa miti itti fufiinsaan barataa meeshaa binneef sana immoo deeggarree cimsinee bira dhaabbannee jajjabeessinee barnoota isaaniitti irratti akka gahuman gochuudhaan naannoo barnootaatti jijjiirama fiduudhaaf qabannee hojjechaa jirru keessatti qaamni hawaasni har'a meeshaa barnootaa bituudhaan barattoota keenya deeggare itti fufiinsaan hojii baruuf barsiisuu keessattis gahee isaa bahachuu akka qabu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Akka magaalaa keenyaatti egaa daa'immanii 250 ol deeggaruu fi karoora qabannee jirra. Karoora hidhataadha jechaadha. Akka Oromiyaatti kan nu kennametti daballeeti kan karoorfannee jirru sababa ta'eef daa'imman kana bira guutummaa guutuutti ga'ee jira jechuudha. Kanaaf waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii dhaloota eegaree irratti xiyyeeffannoo guddaan kenna tajaajila lammummaa keessaa inni tokkoffaan dhaloota eegaree irratti hojjechuudha. Dhaloota eegaree irratti hojjechuun inni jalqabaa daa'imman keenya keessattuu mana barumsaa dhaquu hin dandeenye sababa daftaraatiin, sababa iskiriptootiin, sababa yuunifoormiitiin, sababa boorsaatiin rakkoo adda addaa keessa jiran kana ilaalamee calalamee akka isaan mana barumsaa dhaqanii fi qophii guddaadha magaalli Bishooftuu kan gochaa turte kan biraan gahaa turte sababa ta'eef barri 2018 barattoota kanaaf bara gaarii akka ta'u jecha tara tokko yoo si jalaa dhumutti bituudhaaf baay'ee nama rakkisa maaliif haalli jireenyaa kamuu beekamu waan ta'eef kanaaf deeggarsi kun dhimma dubartiirraan dhufu isaatiif waan gaariidha dubartoota hundaafuu. Isaan gargaaru baatanii wannan barsiisuunis hin qabu wannan immoo inni homaarree godhuu hin qabu godaate baay'een daa'ima kootirree naannarree gahaa jira rabbi hugini dhimma waajjira dubartoota waaqayyoon isaan haa eebbisu baay'een isaan galateeffatu. Iddoo kanatti kan argamneef gargaarsa akka lammii tokkootti hawaasni naannoo kanaa walitti qabamanii gargaarsa nu gochuu isaaniitti baay'ee gammanneerra.
Inna barattoonni immoo akka keenya kan rakkatanii mana ta'anii barnoota dhabanii mana kan ta'an hedduu waan jiraniif gargaarsa kana gochuu isaaniitti baay'een gammanne maaliif dabtariin tokko qarshii 70 galeera maatiinis bituu hin danda'u waan mootummaan dabtara waan nuuf kennaniif baay'ee galatoomaa nan jedha. Maqaan koo Hannaa Barraa jedhama. Kan mana barnoota addaa Bilbilaa sadarkaa tokkoffaadha. Bara darbe baay'ee rakkachaa ture. Garuu ammoo bara 2018tiif qophii irra jira ture. Amma ammoo kun naaf kennameera. Osoo naaf kennamu baatee rakkachuu danda'a ture. Maqaan koo Hamdiyaa Kamal jedhama. Mana barnoota Bilbilaa addaa sadarkaa tokkoffaatti baradha. Akka dabtara, boorsaa, qalamaa fi kan kana fakkaatan meeshaalee barnootaa nuuf kenneera. Galatooma waan kana nuuf kennu keessaniif galatooma jennaa. Gammachuu guddaatu dhagahameera. Deeggarsa namoomaanis dinagdee hawaasaa harka qalleeyyii fooyyessuuf deeggarsi garaagaraa taasifameera. Inni biraa deeggarsa namoomaati. Sadaffaa irratti deeggarsa namoomaa yoo jennu walitti qabneetu kan qabannee hojjechaa jirru. Deeggarsi hoolaa jira, deeggarsi re'ee jira, kan lukkuu jira. Namni waan qabu wal bira dhaabbata waan ta'eef jechuudha. Maatii tokkoof lukkuu tokko horjoomne taanaan killee ishiin buusu sanirraa tokko nyaata isaatiif nyaata madaalawaa karaa ittiin argatu karaa ittiin mijeessinu qabna. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdee isaaniis kan ittiin furuudha waan ta'eef harka qalleessaaf lukkuu bittee kennuun waan xiqqaa miti jechuudha. Maatii tokkoof lukkuu 10 sosochii jedhuunidha kan itti galame waan ta'eef maatii tokkoof lukkuu 10 haala mijeeffamee iddoon mijeeffamee akkaataa ittiin irraa fayyadaman hojii guddaan itti hojjetamaa ture. Loon aannanii wajjinis kan itti bal'inaan itti deemamedha. Kana keessatti bara kana hoolaaf re'ee 49,921 ta'an bitamanii arjoomamanii jiru jechuudha. Ganna kana keessa lukkuuleen 139,308 ta'an kan sadarkaadhaan hawwalii keenyaaf hawaasa keenya rakkataa ta'eef arjoomamee jira. Loon aannanii wajjinis wal qabatee 15,258 kan ta'u arjoomamee jira jechuudha. Deeggarsa namoomaa taasifame irraas deeggaramtoonni fayyadamoo ta'aniiru. Tola nu oolanii nutti tolee haa galatooman jennaan. Mimmiqaasoo jedhama. Ganda Hoysoo Qancaraarraa baay'ee kenna kanatti baay'ee gammade. Qonna kiyyaan taqa dhaabachuu hin dandeenye garuu adda ammoo tola naa oolaniiraniin gooftaan isaanii haa kennu jedha. Gammachuun na dhagama dura uumaan qabu jiru aadaa harkadha. Daa'imman tiyya waatti guddifachuuf raada naa kennaniiranii alhamdulillah ulfaadha sin. Kanaan dura baay'ee rakkachaan tures. Mucatti kanas zeerootti gashadhee barsiisaan ture waan ta'eef amma guddaa baay'ee na galateeffadha. Ammayyuu itti fufee jechuudha. Rakkina keenya ilaalanii mucatti kanas na deeggaruudhaaf asitti na waamanii guyyaa irraatii kaasanii. Kanaaf waan jirri na deeggaran kanas qabadhee baay'ee itti galateeffadhee nan gammada. Deeggarsichis ragaa qabatamaa namoota deeggaramanii fi deeggartoota wal agarsiisuun raawwatamaa tureera. Kanas keessattuu rakkoon adda addaa san keessatti akka hin uumamne dhimmi qulqullummaa gabaasaa qulqullummaa ragaa wajjin wal qabatee jiru rakkoon kanaan dura ture akka itti fufne qabatamaadhaan wanti godhamaa ture harka qalleessi sadarkaadhaan adda baate kan ture jechuudha. Eenyu kan deeggaramu aanaa kiyya keessatti ganda kiyya keessatti kan jedhu caasaan keenya adda baasaa jechuudha. Caasaan keenya eenyu deeggarama kan jedhu sana egaa adda baasee booda hawaasni deeggaru suni loon sanyii fooyya'aa bita taanaan loon sanyii fooyya'aa re'ee bita taanaan re'ee hoolaa bita taanaan hoolaa lukkuu taanaan lukkuu bitatee dhufaa jechuudha. Gurmaa'insaan ta'uu danda'a, afooshaan ta'uu danda'a, dhuunfaadhaan ta'uu danda'a, dhaabbata ta'een ta'uu danda'a. Kana qopheessee dhufee gargaaraa fi gargaaramaa sun bakka jirutti walii kennee wal eebbisee walirraa fudhachaa ture jechuudha. Adeemsi ittiin hordofaa turres kana fakkaata waan ta'eef. Sadarkaa sanitti hawaasni keenya waan qabu walii arjoomee wal bira dhaabbatee wal deeggaree rakkoo keessaa wal baasuudhaaf akkaataa itti deemaa jiru sana kan itti ilaalleedha. Karaa ajaa'iba ta'een godinootaaf magaalota hunda keessatti karaa nama jijjiiruu danda'uun hojiin deeggarsa namoomaa sirriitti kan itti deemame ta'uusaa kan ilaalaa turredha. Akka naannichaattis bara kana fakkeenyummaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad fudhachuun hojiin hiyyeessaaf maaddii qooduu bifa addaan hojjetamaa tureera. Dabalataanis bara kana bifa addaatiin deeggarsa namoomaa keessatti kan daballe hojiin maaddii qooddachuu sirriitti itti deemamee jira jechuudha. Ayyaana sababeeffachuudhaanis ayyaanota bara haaraas ganna keessas ayyaanota adda addaa sababeeffachuudhaan bara haaraa kanattis dabalataan sadarkaadhaan seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee gadi bu'anii godinaaf magaalaa qooddamee kennameefitti zayitii fi daakuu nyaata adda addaa qopheessanii hawaasa rakkataa maanguddoota qaama bilcheessuuf hin qabne kallattii adda addaatiin rakkoo keessa jiran deeggaraati kan jiran jechuudha. Deeggarsa namoomaa
maaddii qooddachuu keessattuu fakkeenyummaa muummicha ministeeraa keenyaa fudhachuudhaan maaddii qooddachuu nuti fakkeenyummaa sana fudhannee muummichi ministeeraa keenya dhaabbateetu hiyyeessa nyaachisaa jira. Nus hiyyeessa keenya dubartoota keenya harka qalleeyyii ta'an har'a waa nyaatanii bulaan jirre waliin jireenya keenya kan itti agarsiisnusidha waan ta'eef hawaasa keenyaaf maaddii qooduu qabna ayyaana sababeeffachuudhaan kan jedhu sanaan nu qofa immoo miti qaamni keessatti hirmaachuu qabu sadarkaa barbaadamutti hirmaatee seektara ofiitirraa jalqabee akka maaddii qooduu danda'u godhamee maaddii qooduudhaanis hawaasa keenya 792 ta'aniif maaddiin qoodamee jira jechuudha ganna kana keessa. Zayitii, daakuu, nyaata adda addaa dabalatee tumsa godhameen 792 hawaasa keenya ta'aniif deeggarsi maaddii qooduu kan itti taasifame ta'uusaa kan itti ilaalledha. Harka qalleeyyiin maaddii qooddatanis fayyadamoo deeggarsa kanaa ta'aniiru. Daftarallee, zayitii, duqeetii waan hundaa nu kennanii jiran kun asitti fudhannee jirra. Hundi isaaniitu gizee nu rakkannu gizee kamuyyuu nu bira dhaabatan. Waa hunda akka isin bira dhaabatan kana akka dhimma dubartii akka aanaa gada basaasaa kanatti wanti kumuyyuu nu bira dhaabatanii nu tajaajilaa jiraniif gammachuu isaanii nu uumite rabbi isaanii haa deebi'u. Ayyaanni gee ijoolleen tiyya ala daabboo hoggaa agartee amma fidinaan jetti. Alabbaa kiyyaa tan godhaa fayyaa sin qabu. Kufee tan lukti na dhukkubaa jira waan ta'eef duraalillee mana ormaa minaamna deemee tan hojjedha. Bexaam itti yaaddoo irra hin jiraayyuu yaaddoo san immoo cabsee waaqni isin immoo jidduudhaan naa dhuftanii eebbifamaa jiraadhaa. Umurii dheeraa naa jiraadhaa. Fayyaa argadhaa. Nus immoo kana keessaa baanee gargaarsa harka namaa eeguu kanarraa baanee nutis immoo nama taane nama akka gargaaru waaqni akka nu godhuun barbaadan jedha. Gammachuun koo guddaadha. Gammachuu guddaan qaba. Gammadeera keessi koo. Waajjirra dhimma daa'immaniitiif dubartoota waggaadhaan nu deeggaranii nuti immoo wanna isaan nu kennan kana itti fayyadamnee ulfaadhaadhaa galatoomaa jechaanii waggaadhaan immoo deeggarsa barbaaduu hin ta'in hojjennee akka itti jijjiiramnee ofii keenya of deeggarruuf haala nu mijeechaa jira waan ta'eef isarratti immoo nu hojjennee of jijjiiruu qabna guyyaa hunda yeroo hunda deeggarsa eeguu hin barbaannu jechaadha. Waan ayyaana waggaa ittiin adassattanii kan ooltan jedhanii birriis haa ta'u waan ittiin oollu hundumaa kan nu mijeessaniif baay'een isaan galateeffadha. Waggaatiin deeggarsa waan nu godhaniif baay'een isaan galateeffadha waajjira keenyaan jedha. Amma immoo hojjennee hojjaa keenyaan waan tokko tajaajillee akka intinii of jijjiirru akka of geeddarru haala nu mijeessaa jiru kanaafuu galatoomaa jechaan jira. Dhaloota sammuun badhaadhee guddatu horachuu fi hojii jajjabeessan hojjetamaniiru. Inni biraa hojii afuraffaan hojii daa'imman irratti hojjetamu isiidhaan wal qabatee kan hojjetamaa turedha jechuudha. Isiidhaan wal qabatee hojii gurguddaan keessattuu dhaloota egeree irratti akka Oromiyaattis haa ta'u akka biyyaattitti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Daa'imman har'aatiitu biyya kana boru fuudhee ceesisa waan ta'eef dhaloota egeree irratti hojjechuudhaaf umrii ganamaatirraa jalqabee garaa haadhaa keessaa jalqabee hojjetamuu danda'u qaba. ECD'n immoo kanadha kan deebisu jechuudha. Guddina daa'imman umrii ganamaa early childhood development jedhamee ECD'dhaan moggaafamee hojjetamu keessatti inni tokko iddoo tursiisa daa'immaniiti jechuudha. Daa'imman dhalatanii haga ji'a jahaatitti harma haadhaa argachuu qaba waan ta'eef kanaaf immoo haala mijeessuun barbaachisaadha kan jedhu saniin hawaasni keenya hubatee beekee baree naannoo jireenya isaatitti iddoo tursiisa daa'immanii akka qopheeffachuu danda'u. Naannoo manneen hojii mootummaatitti dhaabbilee adda addaatitti iddoo tursiisa daa'immanii akka qophaa'uu danda'an kana tajaajila lammummaatiin qabannee hojjechaa turree jirra. Kana keessattis ganna kana keessa hojii hojjetameen manneen hojii mootummaa keessatti fi mootummaa keessatti manneen iddoon tursiisa daa'immanii hojjetaa mootummaa 154 ijaaramanii meeshaan itti guutamee tajaajilaaf qophii ta'anii jiru. ECD yookiin immoo iddoo tursiisa daa'immanii hawaasni naannoo jireenya isaatitti kan taasisuun immoo naannoo iddoo tursiisa daa'imman hawaasaa 70 ta'u ijaaramee qophaa'ee meeshaan guutamee magaalotaa fi aanota qabnu keessatti hojiidhaaf yookiin immoo tajaajilaaf kan itti qophaa'an ta'uusaa ilaallee jira. Kana bira darbee immoo akka biirootittis sagantaa kana yookiin immoo kenna tajaajila lammummaa ganna bara kanaa yeroo jalqabsiisnu kan ittiin jalqabsiisne iddoo tapha ijoollee jechuudha. Ijoolleen ganna keessas haa ta'u yeroo boqonnaa isaanii naannoo manneen jireenya isaaniitti akka taphatan iddoon tapha ijoollee naannoo manneen jireenya isaaniitti akka mijatu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa iddoo qopheessee sana keessatti immoo hawaasa keenyaa fi dhaabbilee adda addaa hirmaachisuudhaan qaama adda addaa hirmaachisuudhaan naannoo kanatti
iddoon tapha ijoollee akka qophaa'u hojii hojjetameen iddoon tapha ijoollee 864 ta'u ganna kana keessa hojjetamee tajaajilaaf qophii ta'eera. Baay'een isaa tajaajilas kan itti jalqabame yeroo sosochii jalqaba tajaajila namummaa jalqabsiisuu jalqabnee kan itti hojjetamaa turee fi bu'aa guddaan kan irraa argame jennee yaadnudha. Hojii kenna tajaajila lammummaa gannaa bara kanaanis dinagdee dubartootaaf fooyyessuu fi dubartoota garaagaraa fi carraan hojii uumameera. Dabalataanis hojii carraa hojii uumuu jennee as keessatti qabannee haadholii keenya harka qalleeyyii carraa hojii uumuudhaan carraa argataniin gurmoofne ganna kana keessa hawaasa keenya hirmaachisne yoo xiqqaate hojii dubartootatti dhiyoo ta'e yookaan immoo dubartootaaf mijataa ta'e eelee irratti yookiin immoo biddeen tolchanii raabsuu irratti gurmeessinee akka isaan biddeen tolchanii gabaadhaaf dhiyeessuu danda'an gochuudhaaf dubartoota eelee irratti gurmaa'anii carraa hojii argatan uumuudhaaf hojii hojjetameenis dubartoota 3,229 ta'an carraa hojii biddeen tolchanii raabsuu biddeen kaameetti irratti gurmeessinee akka galii argatan jiruuf jireenya isaanii akka jijjiiran gochuudhaaf tajaajila namummaatiin bal'inaan hojjetamaa turee jira. Eeleen nuun kennamin dura manuma keenyatti daa'imman keenya guddifannee hoteelaa fi gandoota adda addaa irratti hidhannee biddeen raabsaa turre. Eegas ammoo waajjirri mirga dubartiif daa'immanii akka bahanii hojjetanii warroonni hojii dhabanii dubartiin teennaa bahaatii hojii barbaadadhaa hojii qabdan irratti jijjiiramaa jedhanii ganda gandaan sochii nu godhanii ganda gandaan nu barbaadanii kaanee deemnee gareedhaan gurmoofnee nama 10 gurmoofnee amma gurmii kanarratti ka'umsa godhannee ammoo fuulduraafillee sheediin nu kennameera waan ta'eef nu duukaa jiranii nu gargaaranii jedhee akka daa'imman guddisu hojjedhee akka jiraadhuuf deeggarsa dhanaa godhame kanaaf baay'ee na gammachiiseera. Baay'ee sirriitti hojjedhee daa'imman guddifataa deebii lammaffaa qabeenya guyyaa guddisee biyyaafillee akka biyyillee akkanarraa baratu ollaa kiyyaasillee barsiisee hojiin guddachuu barbaada. Kanaafuu fuulduratti dammoo amma ka'umsa taanee kana itti fayyadamnaa boru fuulduratti akka investimentiitti wanneen fuulduraaf abdii qaba. Tajaajila lammummaatiin akka qabannetti amma fayyadamtoonni hanga ammaatitti jechuudha. Erga jalqabne naannoo ji'a 3 ta'aa jira. Kan fayyadamaniitiin jiran haga nama 600 fi 700 fi 81 ta'an fayyadamanii jiranii jechuudha. Namoonni kun immoo daa'immanis dubartootas qaamaan miidhamas hunda isaa kan hunda galeeffatee fi calalliin isaatis irra caalaa bara kana kan xiyyeeffanne keessattuu qaamaan miidhamaadhaaf xiyyeeffannaa addaa kennine dubartoota manguddootiif xiyyeeffannaa addaa kennine akkasumas immoo daa'imman haadhaaf abbaa hin qabneef deeggaruu irratti xiyyeeffannaa addaa kennine fayyadamtoonni nama hagamma sinii kaasee kana fayyadamuu danda'anii jiranii qarshiitti yoo tilmaamnu immoo hanga ammaatti karoorfannerra karoorri keenya naannoo biliyoona 3 hojii dhimma dubartiif daa'immanii qofaan hojii kenna tajaajila lammummaa kanaan tilmaama naannoo qarshii biliyoona 3 hojjechuudhaaf karoorfannee ammatti immoo dhugaa dubbachuudhaaf hojiin kun bara kana aanaalee hundatti karaa ho'iinsa qabuun hojii hojjetamaa jiruu fi sadarkaa gandaatti karoorri isaa caccabee kutaa hawaasa hunda karaa hirmaachiseen hojjetamaa jira waan ta'eef hojii kanaan naannoo biliyoona 3.8 kan ta'u itti fayyadamuun yookaan immoo irraa argachuun dandamee jira jechuudha. Hawaasni fayyadamee jira jechuun hin danda'ama. Kanaaf hojiin keenya bara kana ho'iinsa addaatiin akkasumas immoo aanaa hundatti sosochii bal'aa uumuudhaan kan raawwatamedha. Keessattuu mana harka qalleeyyii ijaaruutiin hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Suphaa manaatiin maaddii qooduudhaan meeshaalee deeggarsa barnootaatiin akkasumas immoo keessaa'uu bara kana kan dabalame eelee biddeenaa kennuudhaan dubartoota keenya gurmeessine sheedii kennuufiin akka isaan dinagdee ofiitiin of utubuu danda'anii fi dinagdee dubartootaa cimuu danda'u gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Hojii gara 12ti sana keessa dhimmoonni gurguddoon irratti xiyyeeffan mana harma ijaaruu, mana harka qalleeyyii suphuu, deeggarsa meeshaalee barnoota daa'imman harka qalleeyyiif taasisuu, lukkuu, eelee, saawwan aannanii yookiin raaddeen sanyii fooyya'aa fi re'oota foolota isaan kanneen dubartoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuu fi kan karoorfame. Kana keessaa uummata walumaa galatti dhimmoota kana jiddu galeessa godhatee walumaa galatti gara uummata 257 tajaajila jennee karoorfannee yeroo ammaa parsantii 123 irra geenyee jirra jechuudha. Kanaaf inni kun qarshiitti yommuu tilmaamamu biliyoona 1.8 fixa jennee kan karoorfanne yeroo ammaa gara biliyoona 2tti kan siqu
hojiileen kun hojjetamee uummata bira kan gahaa jiru ta'uu isaati. Hojiin tajaajila lammummaa bara kanaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii naannoo Oromiyaatiin kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun hojiin gosa garaagaraa hojjetameen bu'aan qarshii biiliyoona 51.3 tilmaamamu argamsiisee tajaajilamtoota miiliyoona 7 ol fayyadamoo taasiseera. Akka waliigalaatitti sosochii kana keessatti hawaasa kan keenya hirmaachisuudhaaf karoorfanne bal'aasaa keessatti hirmaachisneerra jechuun ni danda'ama jechuudha. Karaa addaatiin deeggarsaaf hordoffii cimaa gaggeessuudhaan sadarkaadhaan naannoorraa jalqabee caasaan haga sadarkaa gadiitti jiru xiyyeeffannoo kennee hooggansi keenya olaanaanis waajjira paartii dabalatee hordoffiif deeggarsa cimaa itti fufiinsa qabu gaggeessuudhaan hawaasni keenya bal'inaan kutaan hawaasaa hundi akka irratti hirmaatu taasisuudhaan hawaasni keenya miliyoona 15.6 ta'u as keessatti hirmaatee jira jechuudha. Raawwiyaa gammaatti jiru. Dhiiraa dubartiin dargaggeessi hundi maanguddoonni dhaabbileen adda addaa afooshni manneen amantaan jennu hundi isaa kutaan hawaasaa hundi akka keessatti hirmaatu taasifamee hawaasa miliyoona 15.6 ta'u as keessatti hirmaachisuun danda'amee jira. Kana keessatti hojii gammaa lakka'aa jirru kanaan akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti kan qindaa'een qofa hawaasa keenya miliyoona 7.1 ta'u fayyadamaa taasisnee jirra jechuudha. Mana harka qalleeyyii keessatti haa ta'u lukkuurraa jalqabee haga meeshaa barnootaatti waan jiru kana keessatti hawaasni keenya miliyoona 7.1 ta'u fayyadamaa ta'uu danda'ee jira. Kanas qarshiidhaan gaafa tilmaamamu qarshii biliyoona 51.3 ta'u tajaajila lammummaa haga ammaa jiruun bara 2017-18 kana keessa hojjennee kan ittiin milkeessine ta'uusaa ilaalaa jirra. Kanaanis rakkoo hawaasa keenyaa bal'aa hiikneerra kan jedhudha kan qabnu jechuudha. Fayyadamtoonnis rakkoo kaleessaa keessaa dandamataniiru. Dubartoonni kan keenya maanguddoonni keenya kaleessa roobaaf aduun dabareedhaan isaan miidhaa ture har'a rakkoo san keessaa ba'anii jiru jechuudha. Gammachuu isaanii karaa adda addaatiin ibsachaati kan jiranii jechuudha. Kanaaf rakkoo hawaasa keenya bal'aa karaa ittiin hiiknu keessaa tajaajila lammummaa jennee kan ittiin labsine sun dhuguma tajaajila lammummaa rakkoo hawaasa keenyaa bu'uurarraa hiikaa akka jiru kan itti mirkaneeffachaa jiru miliyoonotaan waggaadhaan mana ijaarree kan itti gashaa jiru miliyoonotaan waggaadhaan meeshaa barnootaa binnee kan itti arjoomaa jirrudha waan ta'eef rakkoo hawaasa keenyaa hiikuu keessatti tajaajila lammummaa iddoo olaanaa qaba. Kuni bara baraan cimee itti fufuu danda'uu qaba. Tajaajilli lammummaa aadeffannaa hawaasaan rakkoo walxaxaa kaleessaa fure kun cimee itti fufuu qaba. Hawaasni keenya tajaajila lammummaa aadeffatee jira. Aadaa godhatee jira. Amma kakaasee addaan barbaadu hawaasni keenya. Hubannoo addaan barbaadu, hubannoo qaba jechuudha. Jalqabumaa tajaajilli lammummaa duudhaa Oromooti. Aadaa Oromoo, safuu Oromoo keessa kan jirudha jechuudha. Oromoon ofii nyaatee ollaasaa gabuun bulu jechuudha. Waliin nyaata waan qabu qooddate. Kanaaf aadaa sanitti deebinee jirra. Aadaa ta'ee jira tajaajilli lammummaa. Kana cimsinee sirna goonee lafa qabsiisnee akka duubatti hin deebine goonee immoo kana caala ammas hawaasa keenyaan qaqqabne bira qaqqabnee too'i bara baraan hojii hojjennu kana cimsinee karaa ittiin rakkoo hawaasa keenyatti furru keessatti immoo qaamni kamuyyuu akkuma amma gahee isaa baachaa jiru itti fufiinsa namni karoorfachuu danda'u qaba jechuudha bara baraan. Maalan deeggara eenyuun deeggara? Faranjiin irraa feeftii miti baay'isoo kan nu deeggaraa jiru. Faranjiin waan qabaateef miti. Namummaadha nama deeggaruu namni nama ta'e nama deeggaruu hin danda'a. Nama deeggaruus qaba waan ta'eef kan hawaasni keenya beekuu qaba jechuudha. Waan irraa hafeef miti nama kan deeggaru. Waan qaburraa eenyuun deeggara maalan deeggara bara kanatti tajaajila lammummaadhaan maalan hojjeta kan jedhu sana immoo karoorfatee dhimmi kun sirna ta'ee tajaajila lammummaa lafa qabatee kakaasii tokko malee hordoffii tokko malee approachii addaatiin deeggarsa addaa barbaadee osoo hin taane ofii isaati hawaasni isaa ollaasaa maatii isaa iddoo jireenya isaatiitti immoo akkaataa ittiin wal gargaaruu fi wal cimsu, wal tumsu, wal ijaaru, wal ceesisu uumaa deemuu danda'uu qaba kan jedhu sanaanis ergaa koo dabarsuun qaba. Kana keessatti immoo dubartootaaf daa'imman ammas itti fufiinsaan hojii biraa dabalataan adda baasnee rakkoo hawaasa keenyaa karaa ittiin hiikuu dandeenyu tajaajila lammummaatti hojjennu ammas sakkattaanii adda baasnee inisheetiiviiwwan adda addaa tajaajila lammummaa keessatti daballee rakkoo hawaasa keenyaa ammas bal'inaan hiikaa deemna. Kan amma jalqabame kanas haga dhumaatitti rakkoo hawaasa keenyaa guutumaan guutuutti haga dugugnee fidnee keessaa baanutti ammas tumsa hawaasa keenya qaamolee adda addaa hawaasa keenyaa cimsinee lafa qabsiisnee ammas tajaajila lammummaatiin hojii guddaan hojjennee qabannee jirra. Kan amma jalqabanne garuu kan bara 2017-18 qabanne baay'ee isaa parsantaa 90 ol kan ta'u hojii baay'eedhaan fidhee xumurree jirra. Amma yeroo hafe keessatti immoo haga fulbaana 30titti kenni tajaajila lammummaa gannaa itti fufaa kun immoo waggaa guutuu boonas labsinee kan itti deemnu ta'a. Kana keessatti immoo qaama hojjeteef beekamtiis kennaa cimsaa galatoomaayis jechaati
kan gannaa guduunfinee kan bonaa jalqabsiisnee kan itti deemnu ta'a waan ta'eef kana keessatti qaamni hunduyyuu akkuma amma jalqabe sadarkaadhaan gahee isaa ba'achaa deemuu danda'u qaba kan jedhu san ergaa koo dabarsu. Tajaajila lammummaa duudhaa bu'uura walooma keenyaa ta'ee cimsuun waliin waliif haa dhaabbannuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebanaa.